fooqirraa of darbachuuf oson iyyaa jiru namoonni naannoo sanaa na qabanii poolisiidhaaf na kennanii. Kan jedhamu kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa aanaa Deedoo ganda Gaanjoo Abbayyii jedhamu keessatti yeroo ta'u abbaan kiyyaa akkuma umuriin koo barnootaaf ga'een gara mana barumsaatti na galchuun anis barnoota kutaa 1-8 mana barumsaa ollaa keenya jiru Biitoo jedhamtu keessatti baradhee xumure. Obboloota kiyya keessaa barattuu cimtuu waanan tureef abbaan kiyya yeroo hundumaa jabaadhu yaa intala koo yoo naaf darbes karaa kee naaf darba jedhee hin na jajjabeessa. Otuman haala kanaan barnoota kutaa 8ffaa barachaa jiru barsiisaan kutaa 4ffaatii kaasee maqaan waamaa ture bara 2006 gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis lakkisiin barbaadu abbaan kiyya anaaf kaayyoo akkasii waan naaf hin qabneef baradhee xumuruun fedha malee jaalallee qabadheen heerumuun barbaadu jedheen deebiseefi. Innis deebii kana narraa eegee waan hin turreef hiriyoota kootti deemee maal hiriyaan keessanii maatii akkamiirraa dhalatteetii kan gaaffii jaalalaa koo diddu jedhee isaan gaafate. Isaanis deebi'anii maaliif barsiisaadhaan isayyuu kan inni si jaallate gaaffii jaalalaa isaa didda jedhanii yeroo na gaafatan hiriyoota koofis hin barbaadu kaayyoo koo waliin hin deemu jedheen deebiin deebiseefi. Isaanis yeroo kanatti maali gowwaan kun naan jedhanii kolfaanarraa deebi'anii. Osuman haala kanaan jiru barnoota kutaa 8 qorumsa ministirii akkuman xumuretti otoon gaaffii isaaf toleen jedhiin barsiisaan kiyya kun gara maatii kootti ergate. Abbaan koo nama guddaa waan ta'eef ofitti na waamee fedhii koo na gaafate. Anis abbaa kootti deebiseen na gaafate akkan didee fi kaayyoon koo baradhee bakka guddaa ga'uudha jedheen abbaa kiyyattiin deebise. Abbaan kiyya sanaan adda koo keessa dhungatee jabaadhu yaa mucaa koo fedhii keetiin malee namni si tuqun jiru jechuun of biraa na gaggeesse. Kanaan booddees barsiisaan koo kun baay'ee natti aaruun mee mucayyoon kun otoon ani biyya kana jiru bakkuma isheen teessee kutaa 9ffaa barattuun ilaala jechuun natti fakkaruu jalqabe. Qabxiin kutaa 8ffaas ministiriin naaf dhufee kutaa 9ffaatti barnoota yogguun jalqabu akkuma dura natti fakkare bahaaf galma koo irratti ijoollee natti ergee na sodaachisisu yeroo jalqabu anis manatti galeen maatii kootti machuun jalqabe. Abbaan koos gochaa isaa kana waan sodaateef barumsa kutaa 9ffaa ji'a 3 ergan baradhee booda akkan addaan kutu na dirqisiise. Sababa barsiisaa koo waggaa 4 guutuu na barsiiseefis barumsa koo addaan kuteen mana taa'uu jalqabe. Haaluma kanaanis har'a moobor barsiisaan kun biyya kanaa jijjiirama jedheen utuun eeguu hanga waggaa 3tti tureen hiriyoonni koo baratanii kutaa 12ffaa gahanii. Anis barnootatti abdii kuteen abbaa kiyyaatiin maaliif gara biyya ambaatti hin deemu jedheen gaaffiin isa gaafadhe. Haa ta'utii garuu abbaan kiyyaa fi harmeen kiyya maali yaa intala koo maaltu sitti hir'atee biyya ormaa deemtanaan jedhanii. Anaan garuu mana keessa taa'uun hedduu waan na jibbisiiseef amala na dhabsiise. Haaluma kamiiniyyuu biyya kana keessaa bahuun qaba jedheen maatiin koo toon beekiin dallaalaatti maddeen qarshii hundumas naaf danda'ee guyyaa 15 keessatti piroosesii jalqabeen gara biyya Beeruutitti male. Haa ta'utii garuu bakki hojiidhaaf na gahe amala rakkisoollee waan qabaniif maatii koofis ta'e dallaalaaf biyya Beeruut dhaqeen bilbila bilbiluuf hin dandeenye. Sababuma kanaafis dallaalaan kun baay'ee natti qabamuun qarshii na gargaaree piroosesii na xumursiise mana maatii koo deemuun qarshii kiyyan intala keessaniif illadhe naaf kennaa jechuun maatii koo loluu jalqabe. Kanumarraa kan ka'es obboleessa kiyya waliin walitti bu'uun obboleessi kiyya rukutamee miidhaan guddaas irra gahe. Turtii ji'a 8 boodas bilbila yeroon gara maatii kootti bilbilu maatiin kiyyaaf dallaalaan kun sababa hanqina qarshiitti wal ajjeesuudhaaf walii qoqophaa akka jiraniin dhagahe. Kanumaanis dafeen qarshii dallaalaa kanaas laadheefiin nagaa maatii koof hin buuse. Obboleessa koo dhukkubsatee mana yaalaa jirus qarshii ergeefiin wal'aannachuun eegale. Otuman haala kanaan amala baay'ee namatti ulfaatuu fi sammuu namaa jeequ keessa ji'a 8 ergan hojjedhee booda mucaan maatii ani bira hojjedhu kan dura biyya Suurii keessa hojjechaa ture gara manaatti galuun halkanii fi guyyaa na jeequudhaan hojii akkattiin hojjedhuun dhabe. Kanumaanis maatiin isaa yeroo dhufan mucaa keessaniif jedheen dalagaa akkattiin hojjedhu dhabeen jira jedheen yeroon isaan gaafadhu mucaa keenya waan ta'eef ati immoo mana kana keessatti garbittii keenya waan taateef akka barbaade si gochuu danda'a jechuun deebii nama gaddisiisu naaf deebisanii.
mucaan isaanis battaluma dubbii kana dhagahe albee yookiin haaduu qabatee mana keessa na ari'uun na waraanuuf na waliin kaate. Anis naasuudhaaf baqadheen yeroon fooqii irra fiigu miseensi maatii sanaa hundi isaanii waraani jedhanii isa jajjabeessu. Haaluma kanaanis fooqii yookiin gamoo guddaarraa qaama koo gadi darbachuuf yeroon jedhu namoonni naannoo sana jiraatan sagalee iyya dhageessisaan jiru dhagahanii gara kootti fiiguun lubbuu koo baraaranii poolisii harkatti na kennani. Anis gara imbaasii Beeruutitti maluun biyya kana keessa hojjechuu akkan barbaannee fi maallaqa koo naaf kennanii biyya kootti galuu akkan barbaadu yeroon itti madhu piroosesii kana hundumaa gaafannee xumuruuf guyyaa 15 nu barbaachisanuun jedhani. Yeroo sumayyuu na ajjeesu jedhee waan hin sodaadheef har'umaaf har'atti gara biyya kootti galuun qaba yeroon isaan jedhu balali'iinsi xiyyaaraa guyyaa har'aa Beeruutii gara Itoophiyaatti imalu hin jiru naan jedhani. Hiriyaan koo biyya Dubaay keessa jiraattu waanan ta'e kana hundumaa waan dhageesseef gara isheetti na waamtee tikkeettii naaf kuchisiisuun viizaas na hojjechiiftee paaspoortii Dubaayis naaf fidde. Gara biyyaattis deebi'een meedikaala koo xumuree gara Dubaayitti deebiseen imale. Nagaanis achi gaheen dalagaa koo hojjetachaan jira. Bakki nani amma galee mana gaariis waan naaf ta'eef maatii kiyyaafis akka garaa kootti bilbileen qarshiis gargaaraaniin hin jira. Barsiisaa hamma kana na rakkise waliinis abdii narraa kutachuu waan dideef anis gaaffiisaaf tole jedheefiin maatiin keenyas nu eeyyamanii bultii waliin dhaabbannee jirra. Guyyaa na dhiphisee fi lubbuun koo darbuuf oolterraa ooleen kunoo har'as jiraachaan jira. Kaayyoon koo ganamaa barumsa taatus akka rabbi jiraadhu naan jedheen obboleettiin keessan jiraachaan jira. Ana obboleettii keessan MR Dubaay irraa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'ucha guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi MR Dubaay irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii fi itti bohaartan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa fi jireenya obboleettii keenyaa gara fuulduraatiif abdii laatuu akkanumallee baga nagaan rabbii lubbuu keessiif oolche kan jedhu akka kennitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Egaan hedduun keessan akkuma beektanii fi guyyaa guyyaatiin akkuma ija keenyaan argaa jirrutti obboloota keenya biyya hambaa deemtan dararaan adda addaa kan hin jedhamne isiniin ni qunnama. Obboloota keenya hedduutti illee abdiin jireenyaa dukkanaa'uun yeroo isaan qoricha yookiin marzii dhugan yeroo isaan lubbuu isaanii balleessuuf tarkaanfii ofirratti fudhatan yeroo isaan fooqirraa of darbataman bishaan ho'aatiin yeroo ajjeefaman karaa irratti namni isaan gargaaru dhibee yeroo rakkatan hedduun keessan ija keenyaan ni argina. Kan baay'ee nama gaddisiisuu fi jireenya isaanii fooyyeffachuuf jecha biyya isaaniitii bahanii dararaan biyya ormaa garaatti jabaattee kanarraa kan isaan geessisaa jirtudha. Obboleettiin keenya illee rabbii bagaa lubbuu keessiif baase jecha mudannoon akkasii jireenya ishee keessatti ishee qunnamee jira. Haalli jireenyaa addunyaa kanaa isa tokkoof bareedaa yeroo taatu isa tokkoof immoo baay'ee dhiphistee rakkistee gidirsitee yookiin isaaf dabarsitee yookiin immoo isa dabarsiti. Kun wanta baratamedha addunyaa kanarratti. Maalis haa ta'e maal garuu obboloonni koo biyya ormaa jirtan hagam jireenyi isinitti ulfaatee abdii yoo ofirraatii dhabdan abdii hunduma keenyaa kan ta'e rabbi gubbaa taa'ee hunduma keenya waan ilaaluuf lubbuu keessan irratti yookiin foon keessan irratti murtoo hin fudhatiina hadaraa jedheen isinitti himuun barbaada. Biyya hambaa yeroo deemtan jalqaba kan isin yaaduu qabdan qarshii qusadhee maatii koo gargaaru erguu otoo hin taane bakka sanatti sammuu nagaa qabaadhee jiraachuu nan danda'a kan jedhu wanti gara biraa otoo isinin dubbisiin sammuu keessan irratti hojjechuu qabdu. Inni ittaanu erga isin ofitti amantanii of dandeenya jettanii of beektanii booddee namni tokko erga of danda'ee namallee gargaaruu waan danda'uuf wanta fedhan godhachuutii dandeessu. Haa ta'utii garuu biyya ormaatoo jirtanii ofii keessan rakkina keessa buutanii otoo jirtanii maatii keessaniif dhiphachuun yaaduun kan jiru otoo ta'ee jiru isin garuu haga biyya ormaatti rakkina keessaa hin baanetti yaada akkasiif of dhiphistanii anaaf naaf darbuu didee jireenyi kun boqonnaa naaf laachuu dide jettanii qorumsa gara biraatti kan dabarsitanii of laattan sirrii miti. Jalqaba isiniif darbe maatii keessaniitiif darbe kan jedhamu fayyaa guutuu qabaattanii isin addunyaa kanarra yoo jiraattan malee waan hundumtuu badaa waan ta'uuf jalqaba xiinsammuu keessanii sirriitti sirreeffadhaa. Jireenyi har'a jiraattaa jirtan kan bor jiraattan waliin adda ta'uu waan danda'uuf waan hojjettanii fi tattaafachaa jirtan hundumaatti abdii hin kutiinaa kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Obboloota koo jireenya baay'ee ulfaataa fi
rakkoo keessa jirtan hunduma keessan Rabbi bakka jirtanitti humnaa fi gargaarsa rakkoo fi mudannoo akkanaatti dandamattan isiniif haa laatu kan jedhu dhaamsa dabalataan isiniif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 namoota jireenya akkasii keessa jiraniif illee yaada keessan laadhaa jecha obboleettii keenya Rabbi si haa gargaaru, jireenya kee gara fuulduraa siif haa eebbisu, maatii gaariis Rabbi akkasiif kennu siif hawwa. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee irratti hirmaachuun karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa diskiripshinii viidiyoo kanaa jalatti argamuun nuuf ergitanii akka irratti hirmaattan kabajaan isin gaafachaa laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin ta'a jecha qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture Gammachiisa Shoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbi addunyaa kanaatiif araara haa buusu, bakka jirtanitti nagaa isin haa godhu jecha turtii gaarii.